dubbii jabduu waa'ee hidhamtoota siyaasa Oromootii fi waa'ee ammaa biyyattii Itoophiyaa tana keessatti deemaa jiru irra waan gabaabduu tokko dubbachuu barbaanna jechuudha. Biyyattiin Itoophiyaa tuni biyyattii habba hirrummaatiin beekamaa jirtu hawarri lafa mootummaa ofiin jedhu kan biyyatti tana bulchaa jiru hirrummaa fayyadamaa jiru jechuudha amma. Saatti amma jirrutti wanni deemaa jira hirrummaa deemaa jira jechuudha. Warra afaan qawweetiin lafa bulchuu barbaadu, warra hangoo dheereffachuu barbaadu, warra shira siyaasaa mircaa nutti dabre jedhee mircaa lafa hin jirre godhatuuf deemu jechuudha. Mootummaan kun hanga lolli naannoo Tigraay irra bane hanga caalumteessaa ajjeese mootummaan Itoophiyaa lolumaa deemaa jira jechuudha. Uummata Oromoo kophaa lolirra banaa jiran naannoo Tigraay kophaa lolirra banaa jiran jechuudha. Lolli kunin hidhamtoota siyaasaatti lafa tana shororkeessaa jiru kan jedhan hooggantoota siyaasaa laftaan shororkeessaa jira kan jedhan haga hooggantooti siyaasaa san harka ofiitiin hidhaan naqanis furmaatii hin dhumne jechuudha. Furmaatii hin dhumne jechuudha. Ni ammaattee malee furmaatii takkaallee hin dhumne jechuudha gammaatti. Furmaatii maaliif hin dhufi yoo jettan namni ofirraa yaadee ofirra xiinxalee beekuutti namirra jiraata jechuudha. Mootummaan kun akka humnaan biyyatti tana hadhaa jiru akka ilaalcha siyaasaa dhabamsiisuuf deemu akka hangoo tana dhuunfachuu barbaadu jechuudha. Achiin lola Tigraay irra bane mirgi namummaa dhiibbamaa jira. Namni seera argataa hin jiru. Mirgi namummaa eegamaa hin jiru. Heerraaf seerri hin jiru. Biyyattii tana keessatti balaa hamaa deemaa jira jechuudha. Shira hamaa deemaa jira jechuudha. Namni biyyattii tana laaqaa jiru yookaan gosa tokko miti yookaan saba tokko miti. Mee Oromoo bakka tana caqasa. Namni biyyattii tana laaqaa jiru Amaaraaniti, Oromooniti, Tigreeniti, Soomaaleeniti, Dabuubiiniti, Beenishaangulleeti. Namni kun hundi hamaa hin qabu jechuu miti. Namni hundi hamaa ni qaba. Nama jallaa ni qaba. Nama gosaantii ni qaba. Nama badaa gochii hin qabne hin jirtu. Warra kanaan hin jechuun kiyya wanni nu sabaaf sabni biyyatti tan waliin qubata walqeen dhufu hin jirtu jechuudha. Ama nu kee jiru namoonni beeka. Jalla nu kee jiru nutis ni beeka. Warrinis jalla isaan kee jiru ni beeka jechuudha. Dhuga dubbachuu yoo taate Oromoo gochi jallaa hin qabne hin jirtu. Jalla kanatti heddummate. Dansa kanatti mirga namaaf namummaa yaadu heera biyyattiif yaadu lafa mugutti barbaada. Jallaan kun yoo walitti hiddate wal qabatee paartii uummate jechuudha. Yaa Oromoo shawwadamnee jirra. Wanni nu Amaaraatti ilbaam, wanni nu Tigreetti ilbaam hin jirtu jechuudha. Hamaan eenyu yoo jettan hamaan nuti mukkee jira. Nutis keenni jira, saba biraatis keenni jira. Hamuun kanatti dachee waliin dhawaa jira. Hama kanatti hidhamtoota akkasiin hidhaan baane gochaa jiran jechuudha. Kan namni ofirra xiinxaluu qaba. Kan namni ofirra beeku qaba. Hama kana balleessuuf namni wal mari'achuu qaba. Yaada wal jijjiirachuu qaba. Qabsaa'uu qaba. Hama hayyoon balleessina jenne nuti sama ni qabna. Sabni biraatis hama ni qaba. Hamaan kun walitti heddummatee
paartii uummatee jira. Paartii tana sabaaf sablammootii teettee hin uumneef. Paartiin tun paartii warri uummate. Paartii tolfatee hogga paartii tolfatee akka hin seeniin hangoocee jennaan lola nurra gaggeessaa jira jechuudha. Lola nurra banaa jira jechuudha. Lolli inni nurra banu kana sabaaf sablammootii qeerroof qarreen Oromoo tokkoomanii tokko ta'anii wal dhagaayanii irratti hojjechuu qabanii ture. Akkamiin irratti hojjetta yoo jette sabaaf sablammootii yaada wal jijjiirachuu qaban namni. Hunda dura mirgi namummaa eegamuu qaba. Seerri kabajamuu qaba. Hogga mirgi namummaa eegame seerri kabajamuu qaba. Biyyi seerri hin kabajamin biyya hin taatu. Biyyi mirgi namummaa hin eegamin biyya hin taatu. Mootummaan afaan qawweetiin biyyi bulchaa jiru kun biyyi tan akka itti bulchu wallaalee jira. Akka itti bulchu dadhabee jira. Sirni ittiin biyyi tana bulchu dadhabee jira. Wallaalee jira. Kan waan ta'eef namni Oromoo ta'a. Namni sabaaf sablammoota yaada wal jijjiirachuu qaban. Shira mootummaan kun deemu dur dhaabbachuu qaban. Sagalee ta'uu hin qaban mootummaa kanaa. Shiri inni ittiin deemu haala inni ittiin biyyatti balleessuu deemu dur dhaabbachuu qaban Oromoo. Hojjaan nuuf dandeenye dhaabbachuu dandeenyu yoo sirna kan dur dhaabbanne qofa. Yoo sirna kan dur hin dhaabbatin bu'aan nuuf hin takallee hin jiru jechuu Oromoo. Nuti kan jennu Amaara biitii miti. Oromoo biitii miti. Wanni biitiikaa jira ilaalchi siyaasaa. Paartii. Hamaat walitti heddummate paartii godhate paartiin tun biyya diigaa jirti. Paartiin tun biyyirra lola banaa jirti. Warri bolola hangoo of ilaalaa jira malee hara biyyattiin tun itti deemtu namni ilaalaa jiru hin jiru jechuudha. Maaliif yoo jettan warri dheebuu hangoo qaba hangoo wal saamaa jira bakka isaan nakaawaa jira tan irra qubi hin qabu jechuudha. Dhagayaa hin jiru. Kan irra saatii nama qophaa'u qabu amma. Isiinuu fi bololaaf jecha sabi dagattee sablammooti dagattee afaan qawweetiin biyya bulchaa jirtu tun keessummaan isiituu wal dhageettii hin qabu. Keessummaan isiituu wal dhageettii hin qabu. Waan namu qarra saamtu ta'eef waan namu hamaa ta'eef tokkocha kee dhufu hammani hidhan hamma hangoo irra buusan. Hama kana Amaarris ni qabu, Oromoonis ni qabu, Tigreenis ni qabu. Warra duraan sirna Tigraayitti nan bulchitu hunda xiinxalaa dhufe warra. Warra gaafas ergamaa dhufe warra. Warra gaafas basaasaa dhufe warra. Amma biyya bulchaa jiru. Kan namni dur dhaabbachuu qaba. Balaaleffachuu qaba. Amaaraaf Oromoo hin jedhu. Nuti obbolee tokkummaan kaanii balaaleffachuu qaba. Sirni walabaa biyyatti tan keessa godhamu qaba. Hoggantooti siyaasaa hiiknu. Biyyattiin tun furmaata argachuu qabdi. Yaa Oromoo. Biyyattiin tun furmaata argachaa hin jirtu. Namni amma hogganaa siyaasaa, hoggantooti siyaasaa Oromoo haminidhaa jiran kan sagalee nyaata lagataa jiran kun yoo du'an sababa mootummaatiin akka du'aniif. Maaliif yoo jette heerri kun nuun ta'u, seerri kun nuun ta'u, mirgi isan deemtan kun haalli kun nuun ta'uuf du'aa jiran jechuudha. Sabni kun saba Oromooti. Saba nam sabaaf sablammootaaf uumamaa. Akka ta'e namni beeka. Kanaan wal qabatee uummanni Oromoo qeerroof qarreen Oromoo warra siyaasaa kanaaf sagalee ta'uu hin dandeenye. Maal yoo jedhan nam haafe qeeqa hangoo waan qabu. Kaan bitame waan diini jala fiigaa jiru.
diinatti harka hin kennine yaani uummati diinatti harka hin kennina jedhanii waan bolol hangootiin fiigaa jiru ufir gargalee millachuu hin dandeenye. Ufir gargalee yaaduu hin dandeenye jechuudha. Ufir gargalee hidhamtoottan hidhaa baasuu hin dandeenye jechuudha. Maal yoo jettan bakka warraatan bu'uu waan ofii fedhu. Eeboo bakka warraatan waan qabuuf. Waan ofii fuudhuu barbaadu. Waan ofii hangoo sila warraaf warri harkatu waan barbaadu. Yaa Oromoo akka kun nu hin baasu. Sabaaf sablammoota akka kun nu hin baasu. Akki nu baasu tokkummaa wal dhageetti qabsoo. Akki nutti ba'uu dandeenyu akka kana qofa Oromoo. Yoo san hin ta'in ganna kun tokko qabaana uftuuf deebinee jira. Kapaartiin bilchiginnaa nuun jette uftuuf nu deebisanii jiran jechuu Oromoo. Kan namni ofirra yaadee ofirra xiinxalee beekuun namatti jiraata ture. Namni kan hin beekin waan beekuu qabu jechuudha. Haan isaanii jechuu barbaadu waa tokko. Uummati Oromoo namni biyyi diignuu namni biyyi ijaaruu jettanii jirtan. Hatiin biyyi ijaaruu dandeettu san hatiin biyya diiguu dandeettu san maaliif saba keetti sagalee ta'uu dadhabdi? Maaliif hooggantoota dandeettii sagalee ta'uu dadhabdi? Hogganooti ta'edha keessa beelaan dhumaa jiran. Wanni warri kalee qeerroo dhaabbatanii galanii, kalee qarree dhaabbatanii galanii, gobboo dhaabbatanii galanii, wanni har'a dhaabbiin kaleessa san haftee qaanyaanii minidhaa keessatti sababa nama sagalee ta'uuf dhaba, sababa nama hiriira ba'uuf dhaba, biyya keessaa biyya laalleerra. Sababa waan kan hunda dhaba, sababa qeerroo kalee dhaabbatan sana dhaban chocho'aa jiran jechuudha. Tanaaf lubbuu fi wareegaa jiran jechuudha. Tanaaf lubbuu fi kennaa jiran jechuudha. Lubbuu tanaa hakkisiin hin baane gochuu dadhabee jira uummanni Oromoo. Harkuma baatee ibidda qabaattee ibiddaan dhukaasitu dhiirtaatee seentee qabsooftuu fi biyyatti tana waraanni naannoo kan dhiirti jiraattee hooggantoota nasinuu baasa jettu hin jirtu. Bulchiinsa gaarii qabaattee hooggantoota nasinuu baasa jettee baajeta kan hin qabdu. Ursitee harka namaa dhawaa waan jirtuuf hooggantooti hidha ciiftutu lubbuu fi malee waan biraa hin qabdu. Ufiifuu manidhaa harka namaa keessa jirti. Akka sanii lubbuu fi kennaa jirti Oromoo. Hati diinti deemtee carraaqattutti, hati maatii bir jirtutti lubbuu kan kennuuf dadhabe dhiiga. Qeerroof qarreen Oromoo. Takalee wayyaanee dhahaachaan maqalee galchitetti har'a achi baasu dadhabe. Hidhamtoota hidhaa baasu dadhabe Oromoo. Tuffii jechuudha. Tuffii guddoo, qaanyii guddoo, waan namni namarra dhaga'us hin tolle. Oromoo yoo har'a hoggana dhabde, har'a malee yoo har'a hoggana dhabde maqaa kanaan hogganaan isii sababa isiin baafachuu dadhabdeetiin hoggana dhabde lamuu wal kaati namni yaadu hin jiru jechuudha. Gabbuutanii jirtan Oromoo. Tuffatamni jira Oromoo. Tigraay akkanatti jaarsaaf jaartiin isii aboota sabaatti naggaa ugartan jaarsa amata meeqaatti sabaaf qabsaawaa jira. Sabaaf isaatiif dhaabbataa jira. Kenna jaarsaaf jaartiin Oromoo haganni yoo lumni xiqqoo deemee dhumaa jira malee namni ganna soddom ga'e takkalleen qabsaawaan jiru. Maaliif? Rifeensaati harri tana biyya kan keessa baaftan biitanaaf wareegam kaffala jettanii jirtan biitti tun teennaa jettan biiteetu dhabdee jirta afaan keetuu dhabdee jirta Oromoo. Qaanyooftee jirta qaanyii tan jalaa ba'uuf fayyadu biitan Oromoo. Yaa Oromoo. Tuffiteetiif namni hidha jiru hooggantooti Oromoo ta hidha jiran namuuf bira dhabdeetti lubbuu fi kennaa jirti Oromoo. Ol ka'ii dhaabbadhu saba keetiif. Hoogganaa keetiif dhaabbadhu Oromoo.
yoo hoggana keetii qabsoofte malee hoggantuu jettee dhaabaa hin dandeettu. Hiree fi murteeffannaa harkachuu hin dandeettu Oromoo. Akka itti deemtu kanaa, akka itti qabsaawaa jirtu kanaa hiree fi murteeffannaa harkataa hin jirtu. Ilmaan namaa waan faayidaa hin qabne wareeguun qaanyii kennan barra jechuudha. Qaanyaa'uuf deemtan Oromoo. Tuffatamuuf deemtan Oromoo. Sabni bira maaliif sabaaf qabsaa'ee? Uummanni Oromoo maaliif sabaaf qabsaa'uu dadhabe? Maaliif hooggantoota isaatiif qabsaa'uu dadhabe? Kaan hooggana biyyaatti uummata ofiitiif qabsaa'a. Keen hoogganaan saamichaaf nam jedhu xaalaa jira Oromoo. Hamtuu ta'e saamtuu ta'e biyya tiikaa jira Oromoo. Maaliif? Bilchiginnaan waan dhaabbatan hin qabdu. Biyyi tun heeri hin qabdu. Seerri hin qabdu. Mootummaan kun mootummaa hangoon isa dhufu. Mootummaa haqa qabuu miti. Mootummaa diimokiraasii namni hin reekuu miti. Diimokiraasii dhiisite afur baasuun hin jirtu Itoophiyaa keessatti. Yoo ati harki micciirte malee, yoo ati qabsoofte malee, afur baasuun hin jirtu jechuudha. Paartiin Abaawootis hidhame haafe biyyitan jira. Jaarsaaf jaartiin Oromoo qabdu, hayyuun Oromoo qabdu biyyitan jira jechuudha. Ka biyyitan jiruuf ka biyya alaa jirus walii galee dhusee jira. Yaa Oromoo akkanatti Oromoo gurgurattani Oromoo. Yoo ka Oromoo gurguranne hin taane kaanee qabsoomu. Yoo akkisan Oromoo gurgurattan iftaate hooggantooti Oromootu achumaa dhuftu itti dhiisa. Qaanyiin hata gara boomtee ilmeentii illee gara boomofte. Sababa obbootiin kophaa leelamna. Sababa miidiyaa OMN'tiin kophaa haleelaman. Sababa sabaaf quuqamtiin kophaa haleelaman. Yaa Oromoo nam deemeef nam deegee waa arge jette Oromoo. Waan hin argeen hin qabnu afaan Oromummaa dubbachuun yakka ta'ee jira. Hidha ta'ee jira. Hayyuun Oromoo qabdu, Piroofeesarii Oromoo qabdu takka wanni maana qaban jirtu jechuudha. Haadha hidhamtoota siyaasaa hidhaa baasuu danda'u. Kaa warra malee mircaan godhamuuf deemu. Kaa warra kun achi keessatti fuula lubbuu du'aa ejjaa jiru yaa Oromoo. Tuffii jechuudha. Qaanyii jechuudha. Haa salphatte salphummaa tana obbo cina dhaabbadhu hundaan ofirraa buqqisi. Atiin ammoo mootummaa biyya bulchaa jirtu. Mootummaan kun waan dabraa. Barii dabru siinii hin dabre. Ofirra laalladhu. Barii dabru siinii hin dabre. Ofirra laallachuu qabda. Mootummaan kun har'a bilkaan jidduu ta'e jira. Heeltiriyaanis hammaan tanatti waqtii hamma jiitutti lafa harka qabdu san sii hin kennitu. Lafa harka qabdu baadummee ilaan hin gartu jechuudha. Waan duraan waa tasintee baadummeen tante jetteeni ilaan hin gartu. Yoo san ilaan hin garree namni ta'a harka qabuuf socho'u. Suutanis labsaan mataa jirti. Naannoo namaara waraana Tigraay irraa akka hirmaatte waraanni sana gamma naannoo Tigraay keessan baate. Uummati sana leelamaa jira, saamamaa jira, kutteetamaa jira. Yoo sila duraan hanga uummata Tigraay irra labsan kana harka dha'uuf baate, sanga baasuuf baatte hidhamtooti ta'uun baate jirti Oromoo. Yoo ati lolli sun irratti hirmaachuu baatte hidhamtooti ta'uun baate jirti Oromoo. Warra siin deeggarreef paartii hin taaneef harka dhooftee har'a akkanatti Oromoo hooggana malee si hambisan Oromoo. Gaafa obbo Jawaar Mohaammed jiru, gaafa obbo Jawaar Mohaammed hidha hin jirre waan dalagamanii beektan gaafa wayyaane. Isaniin kun hamba qeerroo qabattan malee bartii kiraayisan haatan hin galchine. Hammas haatan taakkuu soddoma caalaa lafisiiseen gadhabtanii jirta. Harka dhibba keessaa soddoma qofa seentan guutumaa warratti harka qaba jechuudha. Baadiyyaa warra hunda warra harka qaba jechuudha. Yaa Oromoo. Haati uummata kan ka'e kana sagalee ta'uuf dadhabdee hidhamtootatti akkana baasuu dadhabde. Tuffatamnee jirra. Tuffitan jala baa'uun kaanee hadhiidhiitan nusan jechuu barbaada. Hidhamtootiitu nam sabaaf hidhame, nam sablammootaaf hidhame,
sagalee hataanuufi. Yoo sagalee hin taanuufi taate fayyaa ilmaan namaa hin fixinaa usa aduntu. Nuti garboomni ilmaan kennallee garboomuf deemti. Yoo garbummaan nuuf hin fuutu jenne haala carraan qabnu sadin jechuu barbaada Oromoo. Hayyuun Oromoo beekaaf qaroon Oromoo qabdu yaada wal jijjiirratanii fala furmaata jaarsaaf jaartii baasuu qabdan qeerroo qarree baasuu qabdan woboo kaasuu qabdan kaan sadin jechuu barbaada kana Oromoo. Yoo sadin ta'in ofirraa usaa. Yoo ammoo haqabsoomnu dhuga taate hidhamtoottan habaamnu dhuga taate haana haqabsoomnu haana hidhannu qeerroof qarree hawgannu ahaamnu lafa. Namni dhiig nama malee hidhamaan kan keessi hin bahu. Akkuma caalu dagatamuu deemta hidhamtootiitu hin jiru. Yoo atiin jabaati yoo atiin qabsaa'in. Mootummaan waan takka yaaddi irraan qabu. Ufiifuu baksaan waan barbaadu. Ufiifuu buufuu jalaa cabee waan taateef warri dubbii irraan qabu jechuudha. Yaa Oromoo haadhisan jechuu barbaadu kana rabbanuma tokkoomsu kaayoon teenna ni moona lafaa haa tokko taanee haa kaanu wal qabannee haa kaanu.